Yaa nama rakkinaa fi cinqaan garaagaraa si qabateetiin sirra jiru. Ka rakkinaa fi cinqaa keessaniif furmaata dhabdee jirtu mee sagalee kana na dhaggeeffadhu. Har'a guyyaan guyyaa Jum'aati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti salawaata buusuudhaan eegalaa Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbiin kee kasi uumuu hin dadhabin cinqaa fi rakkina ati keessa jirtu san keessaa si baasuu ni dadhaba jetteetiin ni yaadda. Hin yaadin. Rakkina cinqaa gadadoo yaada si qabateetiin sirra jiru san caalaa Rabbiin si uume ka dhimma keetiif yaaddahu ka dhimmi kee harka isaa jiru ka dhimmi kee itti ulfaataa hin ta'in Rabbiin sun dhimma kee san akka caalu hin beektu. Kana yoo ka beektu ta'e abdadhu Rabbii kee. Wallaahi Rabbiin cinqaa fi rakkina ati keessa jirtu san keessaa si baasa. Rabbiin gadadoo si qabateetiin sirra jiru ba'aa sitti fe'ameetiin matarra si jiru yaada qalbii kee si qabatee sirra jiru sani keessaa si baasa. Atummaan Rabbii kee irraa hin citin. Rabbii kee waliin yoo jiraatte Rabbiin si dhaqqaba. Bal'inatti yoo Rabbii wajji taate gaafa rakkoo fi cinqaa Rabbiin si wajjiin ni ta'a. Kanaaf abdadhu Rabbii kee irraa. Rabbiin kiyya guddaan ka samii dachii uumuu hin dadhabin rakkina kiyya furuu hin dadhabu jedhiitiin Rabbii kee abdadhu. Maa cinqamtaa? Ati bar Rabbiin qabdaa. Kasii uume bar dhimmi kee sirritti na yaachisa jedhee jira bar. Rizqiin kee ajala kee caalaa sii saffisa sii jedhee jira bari. Maaltu si cinqa? Maaf cinqamta? Jireenya duniyaa umrii gabaabduu jiraannu kanaaf cinqamta? Hin cinqamin. Walasawfa yu'tiika rabbuka fatardaa. Rabbiin kee wallaahi sii kennuudhaaf jira ofofo sii kenna jedha Rabbiin. Atillee ni jaalattaa jedha. Rabbiin kennaa guddaa sii kennuu heda. Kennaa sanillee ni jaalatta. Hin cinqamin. Fata jedhi gammadi. Hagamiif cinqamta? Jireenya gam jiraattuuf wallaahi keessi kee dhiphatee jiraata. Fata jedhi gammadi boo. Wallaahi ofirraa fata jedhi jiraadhu. Hin cinqamin. Rabbiin cinqaa keessaa naaf sillee haa baasu. Amiin amiin. Assalaamu alaikum.